baasaboorri hagamitti dhufaa baasaboorri kun inuu dhufa hagamitti dhufa lammata deebiftee bilbileen gaafatiin ji'a 3 tura deebi'uun isaa hin deebi'a jedhe mootummaan waan mootummaan hin deebi'a jedhe nun deebi'uun jennuuni haga ji'a 3 haga ji'a 6 ji'a 4 kanatti ji'a 3tti isinii deebi'a baasaboorri kennamu kun hin deebi'a ji'a 3tti okay ji'a 3tti deebi'a lammaffaa baasaboorri maan dhufu kunu faate sirri na dhagaye Muhammad sirri na dhagaye lammata bilbilteen gaafatin baasaboorri maan dhufu kunu eshi faayida nama naan jedhe afaanuma kanaan faayidaan isaa maali namni sheeriin godhin ajjalan taa'ina ana sirra arga nama faayidaan maan baasaboora dhufuu kanaatu hoo maali bu'aan isaa maali bu'aan isaa namni biyya galuu hedu tokko Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Akam nagami? Alhamdulillah rabbil alamin. Ayya jirtani. Alhamdulillah. Ayya. Live irra jira waa isinana jedheetin karara deemaa jirtammoo haasofnu sagalee keessan sagalee keessan ol fuudhuu namni seenani namni nu dhagaya durataa community makkaatiin wal qunnamne waan isin nagaafattanii fi waan isin barbaachisan isin gaafadha isaanirraa dhageettanii akkuma seentanii isaan waliin jirra viidiyoo makana dhageeffattanii Ustadha dhiifama waliin Haji Ibrahim Naam. Mee namni hedduu beektanii waa'ee waraqaa kanaa wal qabsiisee isaan illee dhaqii nu dubbisii naan jedhanii ture. Injennaa baay'ee ummata keenya biraa galata guddaa qabdanii ulfaadhaa isiniin jedha maqaa dhageeffattoota peejii kiyyaatti fi anillee galatoomaa jazakallah khairan isiniin jedha gaafii immoo daawwattoota fi jiraattota naannoo walumaa galatti biyya Arabaa jiran tokko tokko haaluma iddoo rakkoo kana keessa taa'aa akkanaa deebiftanii isin gaafadha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Egaa jechuu barbaada kanatti aksee waa'ee baasaboora deengada gaddisnee hojii jalqabnee jirra hojiin ammaa sa'a tokko dura banamee jira hojii kanaaf wanni nama barbaachisu tokkoffaa eenyummaa biyyarraa dhufe ka haqaa hin qabne ka bakka takkaan shakkii wayiituu hin qabne ka seera isaa eeggate ka afaan amaariffaatiin barreeffame kun biyyarraa dhufuu qaba. Eega biyyarraa fotokoppiin ergame booda fotokoppii kaasanii jalatti maqaa isaa afaan amaariffaatiin hanga abbaa kaakayyuutti maqaa isaatiin maqaa abbaa maqaa kaakayyuu isaa kaasuun jalatti barreessuun dirqama ta'a telefoona biyya sheer godhaa dhaamsa durataa community makkaatirraayyee dhaamsa isaanii adda citee Ustaad adda nu harkaa cite isinillee biizii isin godhe dhiifama waliin mattaawaqaa biyyaa ka haqaman qabne ka afaan amaaratiin barraa'e jala irratti jettanii dhaabdan achirraa irra deebi'a. Tokkoffaa eenyummaan biyyarraa ergamu fotokoppiin isaa eenyummaa sun ka haqaa hin qabne ka ammoo ammallee deebi'eetiin agartee akka gaariin mul'atu kana ta'uu qaba ka shaampaan isaa mul'atu ta'uu qaba fotokoppiin kun wayita irraa kaasan jalatti maqaa ofii haqa kaakayyuu barreessu telefoona biyya kanaa telefoona biyya keenyaa alachuu jalatti barreessuun dirqama ta'a suuraa 2 fiduun barbaachisaadha akkuma san ammallee fotokoppii baasaboora yoo qabaatan baay'ee gaariidha yoo sun dhabame immoo lakkoofsa baasaboora irra kaa'uun barbaachisaadha maqaa haadha hanga kaakayyuutti maqaadha ammallee gartanii suuraa 2 jedhee jira maqaa hanga bakka maqaa haadhaa jedhee jira fotokoppii baasaboora jedhee jira kanneen maqaa wanni barbaachisu wanni irraa fadhiyoo jiraate hin beeku garuu kanuma. Ayyee kana irratti illee naasofnaa kalaas galata qabdanii galatooma jazakallah khairan
ummanni keenya immoo gaaffiin tokko ka gaafatanii karaa deemnu kanatti akka gara keessanii dhufnu kanatti haala kamiin dhufuu dandeenya qaxaroon dhufna moo oluma kaaneetiin dhufna guyyaan akkuma beektan yeroo nama jirru kun yeroo ammaa tanaa namni akka walitti baay'atu hin barbaannu akka namni rakkoo saaxilamu hin barbaannu amma waajjira keenya wayitaan dhaqu reeftan amma achi ture achi ba'aa jira ummanni akka malee baay'atee achitti argamaa kun nageenya kennaafis kan uummataatiifis rakkisaadha osoo baay'atu baatanii baay'ee gaariidha wantoota amma isiniin jennu kana qopheessanii bakka jiranitti namuma seera qabutti odoo kennanii baay'ee gaarii jedhee yaada osoo walitti heddummaatu baatanii haalli amma jiru kun yeroo haala yerooti wajjin baay'ee mijaawaa miti nullee namni humna gahaa hin qabnu ijoolleen namni waan kanarra dalagu nama gabaabaadha bu'aa wanni kanaa wanni nuti biiroo kanatti akka namni tajaajila argatu barbaannee fi akka namni baasii fi rakkoo adda addaatiif saaxilamne rakkoo sana ammoo akka isaan asitti illee jiddarraa isaan hambifnee asitti illee akka isaan rakkoof saaxilaman hin barbaanne waan ta'eef osoo walitti baay'atu baatanii lookeeshinallee erginee jirra namni kun bakka jiru wantoota ammaan jedhe kana qopheessee nama hagoodhaan baay'atiin dhufanii wayita dhufanillee waajjira seenanii dafanii fixanii fayyagannoo cimaadhaan odur tahee ammallee konkolaataadhaan warri dhuftan warri konkolaataa naannoo san dhaabdan bakka san ollaan yaa'ii godha waan ta'eef fageessitanii yoo dhaabdan gaariidha waan jedhu hankanuma ibsuu barbaada Burayyaan. Yalla galatooma ibsa kana hordoftoota keenya fi uummata keenya karakkoo keessa jiruuf dhaamsa kana naa dabarsuu keessaniif hordoftoota maqaa hordoftoota kiyyaatiin galatooma isiniin jedha yeroo bilallee informationii jiru dhaamsa uummanni keenya dhaga'uu qaba uummanni keenya kana baruu qaba kana fayyadamuu qaba jedhu akka irratti yaada naa kennitan abdii qaba ulfaadha waan kararra jirtaniif yeroo biraa wal qunnamna inshallah dhumarratti wanni odoon jenne ummata wanni odoon jenne biran tarre ijoollee keenya kan mana hidhaa jiran kana du'aa illee kadhaa rabbi nu haa galchu wanni dhageenyulleen uma gaariidha ummanni keenya miidhamaa jira bakka jirru sagalee haa taanuu fi warroonni asirratti wal morman warri immoo akka nama ummata kanaa sagalee ta'u fakkeessanii namoota asirratti jeeqan suuraa namaa maxxansuun hin jira maqaa namaa balleessuun hin jira warri waan guuttanne kunillee osoo of eeggatee baay'ee gaariidha ummanni keenya nu wal malee waan biraan qabnu isaan qofaa mikaa hidhame hunda keenyaan hidhamne carraa sadi qofa qabna carraan tokko rabbiin kadhatu rabbitu nama hidhaa rabbiin nama galchu carraan lammaffaa ammoo sagalee olii ta'uudha sagalee olii ta'uudha carraan sadaffaa namuu bakka jiruun qaama mootummaa kanarratti yaada dhiyeessanii yeroo hunda halkanii guyyaa callisuu dhabu wanni namarra jiru hangamanumaan maqaa kiyyaa fi maqaa koomunitii makkaatiin dhaamsa koo dabarsa. Galatooma inshallah yeroo birallee akka yaada nu ibsanuu kennitan abdii qabna galata qabdani galatooma. Atillee na Burayyaan galatooma yeroo baay'ee waan uummata keenyaa tolu akka uummanni keenya rakkanne yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti si argaa sagalee taa'aa jirta uummata keenya akka rakkoof hin saaxilamne haga dandeettu yeroo kellee gubdii uummata kana fayyaduudhaaf yoomiyyuu siira boqonnaa guutuun agarree rabbi sirraa jaalatu ikhlaasallee rabbi si haa kennuuf sabni keenya saba uummanni keenya uummata rakkataadha uummata bira dhaabatu barbaachisu uummata wal gorsu barbaachisu kanaaf atillee galatooma isin jechuu barbaada Burayyaan. Galatooma ayya guyyaa gaarii imala gaarii. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kasam tokko lama cakasa. Gaafii kana nama dhibbaa kana hundatu fedhii qaba gaafataa jira. Ka shakkiin qabne waa'ee sanii xumuram. Gaafii kana baasaboorri hagamitti dhufaa? Baasaboorri kun inuu dhufa hagamitti dhufa? Lammata deebiftee bilbileen gaafatiin. Ji'a sadii tura deebi'uun isaa hin deebi'a jedhe mootummaan waan mootummaan hin deebi'a jedhe nun deebi'u jennuuni haga ji'a sadii haga ji'a afurii kanatti ji'a sadiitti isinii deebi'a. Baasaboorri kennamu kun hin deebi'a ji'a sadiitti. Okay? Ji'a sadiitti deebi'a. Lammaffaa baasaboorri maan dhufu kunu faate sirri na dhagaye. Maammadoo sirri na dhagaye. Lammata bilbilteen gaafatin. Baasaboorri maan dhufu kunu eshi faayida. Nama naan jedhe jira afaanuma kanaan. Faayidaan isaa maali? Namni sheeriin godhin ajjalan taa'ina. Ana sirra arga nama. Faayidaan maan baasaboora dhufuu kanaatu hoo maali? Bu'aan isaa maali? Bu'aan isaa namni biyya galuu hedu tokko liis baasee baafatu malee hin galu waan Itoophiyaa isa taasisu.
amma bakka liis baasee san baasaboorri bu'e baasaboorri deebi'e sun ka ji'a sadi turee deebi'u suni liis baasee biraas hin barbaachisu sa'aatii galuu barbaaddetti baasabooruma keessaniini porosesii kee jalqabda faayidan isaa faqat kanuma ittiin galuu qofa yoo ittiin galte birri ittiin baafatta biyya biraa yoo ittiin deemtu silaa ijoolleen teen odomaa deemtu duuna biyyi keenya sanuma ta'aa jira si fayyada amma gaafii lama isinii deebise dhiiro isin barsiisu kuni gaafii miti isin barsiisudha baasaboorii deebi'a hin deebi'a baatii sadi tura yoo deebi'e bu'aan isaa maali bu'aan isaa maali bakka liis baasee bu'aa isumaan galtaa isumaan saafartaa biyyatti si fayyada waan achi soosoo jedhan waan achi asii atuu hin beeyta waan si fayyada waa lama waa'ee baasabooraa kanumatti baasabooruma kanaayyuu nama akkamtu argata isuma argatuuf war naan jedhaan amma gaafii lammaffaatti baasaboorri kan akkaataa itti argamu isinitti himnam bu'aa isaa haga inni turu isinitti hime meeqa tura baatii sadii haga afuriititti deebi'a yoo deebi'e faayidan isaa maali Maammadoo ittiin biyya galta liis baasee sin ajamsiisuu isumatu si fayyada isumaan porososii xumarrattee basmaa gootee galta jen bu'aa isaa turiinsa isallee dubbanne faayidaa inni yoo dhufellee namaa buusu dubbanne fidhe mee kanarra maal gootanii bilbiltanii gaafattan bu'aa isaa namni jedhee kana keessaa na gaafatu bilook taata hin keessummeessu waan akkana irra deebi'eef barnaan galle akka Maammadoon hin jenneef obboleessa kiyya Abdii Sanyii Jowaar sheer godhi yoo sheeriin godhin jalan taa'ina kana waan ta'eef isa xumur amma eenyutu baafata eenyu baasabooruma akkana faayidaa qabu kana ka faayidaa qabu kana eenyu baafata namni isa baafatuu danda'u eenyu namni isa baafatuu danda'u nama karaa miilatiin dhufe mattawaqaa biyyarraa fidatee mattawaqaa isa qulqulluu ka azirisii hin qabne ka waan takka hin qabne ifatti mul'atu fidata waan safaaraan xalabde itti dhiyaatee baafata waan kana guuti waan jedhaniif achumatti porosesiin baay'eedha sanirraa dubbatuun barbaadu warra miilan dhufe warra bishaaniin dhufetu baasaboora kana baafata warra kaan illee itti deebi'u edha sabara baafatee mattawaqaa biyyarraa ergisiisata an Itoophiyaa jedha akka itti mirkaneeffateeti baafataa jechu tamaam baafatee nin gaddamata gize masan harkatti ittiin kennan porososii waan silaa barbaachisaa ta'e guutee kafaltii kafalee fotoo maal xumuree baatii sadiif galee taa'ee eeggatee gaafa baasaboorri isaa dhufe Maammadoo baasaboorri keessii dhufee jedhaniin dhaqee fudhataa fedhu ittiin gara biyyaa imalaa fedhummoo anin jedhu san muraanni biyya kana keessaa isin karaa nagaatiin liis baasee bakka bu'ee galuu jechuudha hiikni biraan jiru amma immoo Maammadoo bishaan nama karaa miilatiin dhufe jenne inni akkanatti baafate ijoolleen teennaa ta xalabaa ba'an ta mana kontiraatatii baatan waan isin baaseef guyyaa biraa mata duree qabadhee irraa dhukke isin irraa kaasu jenna amma rakkoon iyyinu gadadoon iyyinu akkanumatti biratarra jazaa rabbi isin haa kafalu Maammadoon akkanatti alatti gadi siyaasee isin rakkisilee rabbi jazaa haa kafaluuf rakkoon akka jirtutti baay'een odeeffataa jira rakkoo hedduutu jira warra kokkolfu kana yaa warra kokkolfu faatee alatti gadi fixxanii 3,000 dalayda kalli walli iqaamaa maalirraa goota baasaboora maalirraa goota jettanii alaakatti warri fixxan ramadaana keessa waliin dubban ajirii isaa okay ajirii isaa ramadaana keessa waliin dubban ajaa'iba natti haasaa jirti faateen akka itti baate walla akkaataa fa'a ijoollee shamarranii isin itti yaaftan anaaf isin itti baafne fatiina dhageettami booda isinii kenna warri seenuu barbaadan kana waan ta'eef san booda irraa dubban ammaa fi ijoolleen xalabaa baatan tabaddan baduyyuu baadha akka taatanittu kafiila jalan jirtanii iqaaman keessan onlaayinii irra jiru akkam gootan akkuma warra lukaan dhufeessanii
waa harkaan qabdan kaa'isin koppii harkaan qabdan baasaboora harkaan qabdan habbaa tokko waa tokko harkaan qabdan akkuma warra miilan dhufeessan biyya dawwalattanii baasaboora mattaawaqaa gandaa ka gaafa biyyaa baatu ka bara biyyaa baatu bara biyyaa gadi baatu san feerii malee diddibata garagaraa malee akkuma shinshinii gadi hidhatan sanii fotoo kaatan wanni kana dubbadhuun maali maqaan amma afshaalummaaf eega mana hujiitii baatan qaruutee taatanii hayaat waan na mudate asirratti birrii wayii namaa fuudhuu deemna min beeytanii miree mushawara abbaan biyyaa arabni natti gabbaa'ee anta sawwaaq Khadiija anta sawwaaq hayaat naan jedhe anka beekuun maqaa biraati akkanumatti na hambisa isin aga magaalaa biyya arabaa seentan afshaala taatan maqaa kalee jijjiiratuu hin beeytanii Khadiija jedhee abbaan keessi ergesan amma biyya kana dhufe afshaalome jettee Maammadoon maqaan jijjiiratu Khadiija jennaan Khadiijaa san qubeen kun hin jijjiiramu haga akaakayyuutitti Khadiija masaniin xumuramaa jechuu akka nama biyya kanatti shaawarii seenetitti maqaan shaawariin seenu piliis kana ijoollee xalabaa baatan ka baasaboora qabdan yoo isin qubee addaan dogongortan wanni isin xaartan kasaaraa ta'a Faaxumaa jettee amma kabiraa mattaawaqa haarawa Khadiijan ergattee Faaxumaan ati gaafa shinshiniin biyya kana seentu achi ol ba'a ka gaafa ati biyya kana seentu Khadiijan ara shaawarii seentee nama biraa fakkaattu tun addatti dhaabbattee hafti sinigalee kana waan ta'eef maqaa sirrii waan ta'eef miseejiin keessa yoo dubbisanii dubbii nama harkaa balleessaa kana waan ta'eef yeroo biraa dubbisa namoota akkanatti gidee nu barsi kuni barumsa isinitti himaa jira odoo isin barsiifnu kunin kolfaa kun waa jedha ama boota kolfaati illee miti boota ammoo waa nama arrabsan illee miti kanaaf wanni an kana siirees yoo akkanatti isinitti hime fahamtan qabattan jedhee wanni an akkanatti tottolchee isinitti himaa jiruufi waa isin fahamsiisaa jedheeti Khadiija maqama biyyaa Khadiija jette saniin baafadhu Kadiir kama gaafa awwala Kadiir jettee saniin waan takka qubeen tokko garaagarummaa tokko uumuun qabu kasaara yoo garaagarummaa uumu kasaara ni baafattanii jechuu isiniifi warri koppii harkaan qabne warri maal tokko harkaan qabne akkuma warra baaratitti garaagarummaan keessan tokkochi waan duraan kompiitara keessa jiru sanitti qajeelchitanii siidaa gootanii himuu qofa baafachuu qofa kunillee achitti xumure kanarrallee gaafiin qabu wanni gaafatamu hin jiru kirii isinii galee natti fakkaate an barsiisaa maatii siitimi kanarra itti aanee immoo faatee ka ijoollee nagumaan odomaa kafiilli loliniin odomaa namni tokko maqaan dhahin kafaltii dadhabee deemi gali biyyaa jedhaan baasaboora leettuma kenne yookaan iqaama leettuma kenne lakki ani biyyi teene biyya rakkoo sanii hin galu jettee namuma ala jirutti makamtee teetti kafiila jalaan banne iqaamaa fudhadhu jechuun Maammadoon gizee san iqaaman si fayyadin jenneen kalli walli maal goote iqaamarraa nuu iqaaman qabnu waan jedheeniif isillee yoo san gashiima waan beeytu gashiima jechuun arrabaa miti ijoollee yoo san hubannoo hin qabdu waan hubannoo hin qabne waa'ee iqaamaa waa'ee baasaboora hin goone kafiila wal dhabbiin qabdu akkasiitu na mudate anamma dhiiftee baate yookaan harkattiin baate namni carraan sii godhee baasaboora dullacha gadiima qabdu mattaawaqa biyyarraa hin ergin yaa'ii tokko keessa hin galin achi deemi haala sii mijaa'een jaddadatuu malee haara'oonfatuu malee yaa'ii biraan qabu ammallee mattaawaqa qabdaa mattaawaqa miti baasaboora asliin qabduumi koppii qabdaa na jalaa bade jetteetumaan haara'oonfatuu malee rakkoon takka hin jiru kuni wanta kuni adeemsa baasaboora itti baafattuutti itti xumuree jira gaafina nama sirra qabadan namni immoo iqaamaa dullatti iqaamaa baasaboora harkaan qabu iqaamaa qabu baafatuu hin danda'a bu'aa bahiin isaa baay'eedha
beerintitti naqanii beerintii jedhanii kompiitaratti naqanii waraqaa baasanii achirraa baasaboorri ba'a. Namni wayii ka iqaamaa dullatti iqaama malafe qofa harkaa qabanaan jedhetu jira. Asumaan na dhageeffatta obboleeyyan teena jechuudha. Akkasi baafattan. Hayyee kuni kana ta'uuf amma imalatti deebina. Boru jiddaanii imaltuu gizee jedhatte amma deebina. Waa'ee kana isin barsiisa. Gara jiddaa yoo imaltan mi akkami? Mushawarri qophaa'ee gara Makkaa hoo? Mushawarri qophaa'ee nawaamu eddamoo kabiraatti. Warri Makkaa nawaamtanii? Yaa salaam. Yaa dhiiroo wanni reefii siidaan deemnu akkana deemnaa isiniin jedha. Amma deemsa isinitti himaa jiraan rakkasa. Ijoolleen wayii harba naa dawwalanii jamuumirraa mana dalagootii dhufanii Makkaan Malaawitti qabaman. Osoo baasaboora baafannaa jedhanii deeman. Baasaboora fudhadhee deebi'aa jettaa mifaate achitti illee hafuun hin jiraa quba qabaadhu. Jidda deemuu mee waa'ee safaaratu haa dhiifnu siyaasa irraa goruuf jenne yeroo dukkanaa yeroo ani waraqaa harkaa qaba jedhullee gadi ba'ee galuu har'a gale borol deebi'e boru hoo maaltu dhufa ala jirta kafiilan ala jirta jedhanii wayii kokkeena qabanii jedhee yaadda'utti obboleessi kiyya dammaamirraa ka'ee riyaadiin dhufuu Xaayifii ka'ee jidda dhaquu obboleettiin tiyya yaa faate qalbii qabdu waan jennuuf rakkas shuwayya maaya yaa faate aqlii qabdu Maammadoo aqlii qabu farkas yeroo tana ani bakka tokko yoo deemu sa'atii tana warra ifirraa eega ummata ufirraa laalaa garaagara nami mil'ata waan biraatii miti waa waraqaan dhumatteetii miti waa rakkadheetii miti asii maal goota maal hojjatta maal yoonaan je'anuu nuti barka biyya kana dhufneefi kontiraata ka dhufneefi nama lamatu dhufe biyya kana nama lama qofa dhufe kunnina bitaa mirga maammiina iqaamaa isaanii jijjiiranii waa ijaaran malee waa tottolchan malee maandifni hin jiru khaddaama saa'ikkaas hojjattuu manaati fi shifeera mana ati shifeera manaa eegataate makiinaa namichaa qabdee yalla shagal yalla xaffi jennaan gizee warri ka isiin jedhe kaatee gizee warri ciisi isiin jedhe ciifta jechuu hujii sanillee hojjanne bira tarre alhamdulillah jawaal akkanatti keetaa xurur jennaan sayyaaraa shagalu obboleeyyan teennallee shamarran tamana hojjetan manuma san hojjetu walii galteen kenna kan har'a ani qaamaa qaba waraqaa qaba jedhee bakka fedhe deemu olii gad deemu kan ofirraa sodaadha jechuudha ati waraqaa tokko harkaan qabne boru immoo jidda dhaqaa safaaraa jettee karaa deemtaa namichi eessa deemtaa siin hin jedhu Maammadoon biyya kanaa yoo sitti dhufe waraqaa as kennii siin jedha iqaama haat haawiya jechuun beektaniimi haat isbaata ka siin jedha feen isbaat siin jedha ati gaafsa lakka waraqaa kana jiddatti galmaa'ee dhufee mee rabbii jedha Maammadoo jiddatti galmaa'uuf deemaa jiraa makkatti galmaa'uuf deemaa jiraa safaaraa deemaa jiraa ما ينفع والله ما ينفع أبان فيتن نمي ندبا أبان فيتن نتي آرا قابري واني رفت ربي برا رفت مالي تنام برا رفت وما انتعني جيشاكنا يعني آرسا كفالي وبوليانكي إسنتي ماجرة أنا يركز شوية وارا دوبك يلي وانجرو إيقاتاتو مان على الله أنا إسنيف جرى يومي أمي إسنيف جيشايو سبكنا جيشايو aarsan xiqqoon qabdu yoo aarsaa kafalee jedhee waan kana irraa saaqee isinitti namni tokko bakka nu waamne maali waan akkanaa dubbattanaan jedhee na rakkisuun ofirraa sodaadha kan ammoo cabseet dubbataa jira yaa Maammadoo dammaa mirraa riyaadiin hedduu yaa alkarjii
wallahi billa nama harkal jira naa bilbilutu jira wallahi nama jiizaan jedha maal jedha ijoolleen naannoo naayyuun bilbilan irra caal warri na hordofu kun hundu baduwii akka kiyyaati na haa nyaatu wallahi walaani isin qabaatu isin na beekunu isinuu na beetanii na bilbiltanii na hordofu kiyyaaf alhamdulillah galata qabdan isiniin jedha wallahi wallahi dhugaa isinitti dammaamirraa bilbila alkarjirraa bilbila karaa biishaa kanaa bilbila obboleessa kiyya warri remote area irra jirtan riphi achuma dalagadhu gizeen ati as dhuftu gizeen ati waraqaa kana baafat abbaa fedhe sammuu naa dhowu haga bara fursaa mootummaan biyya kana eeyyama godhee haga ji'a sadihi haga bultii 90 galuu dandeettan ufiin jedhee yoo mootummaan biyya kana guddichi kun ajaja gad dabarse ka biishaa jirtus ka dammam jirtullee riyaadin dhayxee makka dhuftee bakka feete dhayxee bakka safaaraan teenna itti argamtu cufa bakka safaaraan teenna itti argamtu cufatti dhayxee porososii kee xumuratuu dandeetta laakiin haala kanaan asii makkaan dhayxee deebi'uun si dafqisiisa mushawara siin deemu sunillee yaaduma ofirra dhaabata malee innu akka itti deemu anaaf isatu wal beeka please aannan irraa saaqii nutti himiin jedhina isiniin jedhe boru karaan jidda boriin eegalti jedhan makka boriin eegalti jedhan awwala warrummaan ani dubbise warra makka nama baay'ina hin barbaannu zaamaa hin barbaannu haala xiqqoo ta'een haala dhoksaatiin jechuu mootummaa yoo argite baay'ina nama argite yeroo kana waa hedduutu jira isaan haa koronaa jedhan malee ummanni koronaa fi miti warri amma mootummaa akkana jedhani koronaa kana leessa ta'eetti namni waliin baay'atuun keeriin qabu jedhan haa jedhan akkasuma dubbiin siyaasa laakiin faaxeen maammadoon waan ansiin jedhe kana diddee hurur jettee deemte birrii namarraa qabdu fudhadhu birrii namarraa qabdu boorsaa kee keessa kaayadhu meeshaa rarattabadhu mashi kanarra sitti himuun achitti illee hafuun hin jiraa karaa kanatti illee wanna nama mudatu hin beekanii akkuma ajalli jiruu biyya kana waan sodaatan beeyta namni qaamaa hin qabne moo shortama sodaata ka qaamaa qabu kafiiluma sodaata biyya kana hara galfiin akka hin jirre beeytanii ka qaamaa qabu kafiiluma sodaata ka qaamaa hin qabne mootummaa sodaata wallahi akka waan qixawannoo kanaati qixa rabbii kanaati wal beeyna warri dubbii tanaanatin kijibdaa hin sobdanaan jettan isintu sobe namni biyyanatti namni lamatu jiraami kama seera qabuu fi kama seera hin qabne biyyana jiranu nu ilmi Itoophiyaa jedhamtu kun namuma lama biyyana jiraami tokko ka seera qabu tokko ka seera hin qabne ka seera qabu namichuma ofirra sodaata ka seera hin qabne mootummaa sodaata bas kana malee dubbiin tokko hin jiru kana waan ta'eef isin warri karaa kana imaltan karaa fagoo imaltan of eeggannaadhaan tasgabbiidhaan karaa laallataa bitaa mirga keessan laallataa angaram deemaa jira eenyunnaan deemaa jira jettanii bitaa mirga isinii irraa goraniini haala danda'ameen yoo danda'ame warra safaaraatiin wal qunnamtanii beellama qabsiifattanii guyyaa zaaman hin jirre irratti bifa saniin yoo deemtan natti tola akka isin as keessaa dhumattan hin barbaadu yoo isin as keessaa muccul jettan namni mushawara nu waamu namni bilbilee waan nun gaafatu yaa faate yoo ati jiraatte xiqqoo murtaaha taana yaa maammadoo yoo ati jiraatte birri sirraa fuunee si ergina yaa faate yoo as keessa ati jiraatte mushawara nu waamta akka isin miidhamtan akka isin dararamtan hin barbaannu uf eeggannoo cima baasaboora jechuun iqaamaa jechuu miti baasaboora jechuun baasaboora sii kennan jechuun iqaamaa sii kennan jechuu miti akkasitti of eeggan kana waan ta'eef akkasitti itti deemaa
warri amma wan odo hin dubbanne ani bira taruun barbaanne namni umuraa dhuftan namni immoo kafiila keessanii walit dhabin ka yaaduma biraa gabbaataniitiin inni raatiba isinii kafaluu dadhabee haala yookaan jaartii wallole gaafii akkanaatu na mudate jaartii mara niitii mara rabbinatti kaasee isin barbaadu si galcha jennaan lakki nan galchinii jedheetuma fuuluma ifaan biraa deemee jama'aa kiyya bira taa'ee dalagadha jedheen iqaaman hin jaddadamne irraan banne waan akkanaatu lafa ciisa isinii galee ka akkanaa kuni namoonni akkanaa ijoollee shamarranii dhiirri waa maammadoon birrii qabaateetu kanan godhu ijoolleen shamarranii haala mijeessitanii eega kafiila nagana lashii walitti qabaatanii wal beeytan balaagaa isinirraa kaasee yoo biyya kana turuu fedha qabaattan itti jijjiiratuu dandeettan deeffatuu dandeettan laakiin kanaan yoo jettan baasaboora keessan itti dawwaltanii nama itti ergattanii irraa fudhattanii yookaan maktaba akkanaatitti galche jidda galche riyaad galche bakka akkanaa kaa yoo isin hin ballagin hin galchu inni doolaabuma keessa jirame ufannoon keessan kana waan ta'eef allahumma salli akkasitti wal qunnamu gara kiyyaas dawwaluu caalaan warri waan akkanaa qabdan ubbeeytanii gara namicha keessanii dawwalaa yoo fileetti dhaquu dhabdanii nama waasixaat tola biyyanatti nama yaadaa nama moo iddoo kanatti illee deeme kennallee kanama nyaatu guute waan kana sii godha akkas sii godha jedhee kanama liqimsuuf gizee rakko namni kenna gizee rakkoo nama itti barbaada gizee rakkoo nama ciniinu barbaada obboleeyyan kiyya faaxonni hin dogongorina of eeggannoo cimaa waan kanallee sirreessuu yaala yoo ka dandamu taate biyya kun hagam kadas isin jettee as keessatti birrii guddaa gannayxanii hiqaamaa gootan isiniin hin jedhu namu niyyaan garagaala deema umriin namallee achi deema galleetiniin abbaan warraa biyya nu jira nagumaan galleetiniin daa'ima dhallee daa'ima guddifanna warri jettan jazaakalla khayran ayyaada sanin deeggara rabbii biyyuma teenna sanin nu duroomsee tartiiba nu haa kennu akkasii waan kana raafe boru anim boru yoo jiddallee dadhabe safaaraa kuminiitii makkaa dhaqee arguuf alaawaa iyyaafatu wal addaa achi dhaqee lallaalee cheek godhee jatii tanaan itti ibsee jama'anatiin laalee bitaa mirga isinirraa laalee warra makkaati akka isin kaddamuu danda'u warra makkaati warri makkaa yoo alattillee rakkatanatti bilbilaadha aarsaa jiru isinii kafala rakkoon hin jirtu warra gara biraa danda'eetti yoo jechuu san taate malee waa isinii godhuu hin danda'u laakiin warri makkaa fi naannawa kaluu jidda akkas jirtan yoo na dubbiftan waan biralee dhabu mala isinidha akkuma nama kamiitu warri makkaani warri mee shuwayya mee jarjarina mee waa'ee baasabooraa kanatti fi achi dhaqutti hin jarjarina gaafni isin jarjartan gaafni isin ariifattan gaafa mootummaan kun karaa bane gaafa mootummaan kun karaa bane baatii sadii ji'a sadii bultii 90 jedhe san fiidanii carraa sanitti fayyadamtanii waan feetan baafatu dalagatu qabda hagaasii asitti yaa maammadoo keenya nu biraa miidhamta ka achi keessa osseenee achi keessatti rakkataa jiruuyyuu darara yaaddofne lakkoofsa keessa nu erge waan ta'eef isinillee achitti olaa dabalamtaniin barbaannu ani isaa eessa safaaraan community makkaa eessa kanaan jedhu nama hedduu sawaa inni makkaan keessa ta'ee shookiyaa masjida muhaajiriinaa namni walaaleen jiru masjida muhaajiriinan garasiin bitarra mirgarratti tartanii masjida muhaajiriinaa mirgarratti dhiiftanii achi deemtanii gadi tartanii yuutarni gootanii ol deebitan masjidni bitat isinaaf odoo masjidan geene dakla awwala dhiiftanii madakala awwala bira tartan madakala lammataatiin gadi yoo seentan akira nama shaaraa guddicharratti gadi ba'u shaaraa kaan irratti gabboo osoo hin geenne loohan community balbalarra jira ammallee yaanni dura ta'an jedhe Haji Ibrahim jedhanillee lookishiiniin isaanillee ani isinii maxxansa karaa kanaan warri sawaaqa taatan keessallee na dubbisuu dandeettu
ummanni keenya akka miidhamuun barbaadan ummanni keenya akka dararamuun barbaadan nagide namni iqaamaa akkas godhadhu kaafadhu kafiila barbaadadhu naan jedhaa ture jetti barufuma ufiin wallahi afaan ufiitiif dubartiin akkas naan jettutu jira gidee san amma dubartiin waa balleessan jedhu Maammadoo isiin bira qubatte santu namicha isiin bira qubatte santu nama isiin bira qubatte santu dhama'a hayyee eega namichi kun nama akkanaa ta'e maaltu kafiilan barbaaduufi falan barbaaduufi ila karaan qajeelan kafiil amma ujoollee teenna numatu azaa godhe bar numatu rakkisee bar yaa dhiiro wallahi sadhinna kana maraan kabajaan dubartii irraa fuudhamee ijoollee asitti gaafa san argatti seeran kafiilan taa'u dhabdi biyya galu khalaas tarkaanfi akkanaa kan odoo fudhatame namni akkanatti bilaashan ta'u bilaasha baram bilaashan du argatta kafiila seera qabeessa ta'ita dhabda gali yaa ijoollee biyya arabaa mee maqaa rabbii guddaatiin isin qabeyan maqaa rabbii guddaatiin isin kadha siyaasa dhiisa waa'ee siyaasa balbala siyaasatirra baqadha haasaa kiyya amma dhaabuffi wallaahi yaa ujoolle yaa namaw yaa obboleeyyan kiyyaw waa'ee siyaasa biyya kana keessa teennee waa godhu sin dandeenyu waa fidu sin dandeenyu iyyansi amma sagalee gad jedhanii namni maraatee waan haasawu wallaalee homa wanni kun sirriidha haasawumni kun sirriidha ebaluma akkana godhe jechaa miti obboleeyyan kiyya ani nama an isinii halkanii guyyaa iyyaa isiniif maraadhee isiniif du'ee jedhu sanirra anatu isinitti anaa biyya arabaa jiru anaa makkaan keessa jiru rakkoon jiddallee nageetti taxaayifillee nageetti tariyaadituu nageetti waa'ee siyaasaa dhiisa kan namni waan fedhe walitti guduunfee askuree achi iyyu kana ebaluun keena nuuf jecha maraatee abbaan keessiif jecha maraatu wallaahi ijoollee biyya arabaati abbaan maraanne haatiyyuu maraanne isin nama biraatiif hin maraatina ka haadha abbaan keenya raamata nuu dhabanii mee haadha abbaan keenya gabbaa'ee namni ilmi isaa as keessa jiru ilma kiyya naa galchaa jettee iyyitee gadi baatee poolisiin ajjeese duutu siyaasuma biraatiif du'e malee hidhamu siyaasuma biraatiif hidhame malee nama abbaa fi haati keessi gatte haadha abbaan keenya nu gattetti ilaala ji'a guutuu asii birrii riyaala 100 ol fixe an odoo biyya bilbilu mee gabbaa namni an ittiin bilbiliin hin jiru ka akka shee amiinii biroo ka akka raayyaa abbaa mancaa hunda isaanii si galaa narraa kaasuu dhabu yaaliin an godhe ittiin milkoofne abbootiin teennaa nu gatte nu bakka abbootiin teenna nu hin du'initti bakka haati teenna gabbaatetu wareegama nu eenyuuf wareegama kafalle qabsoon bilisummaan teenna tan eenyu bilisoomsuuf yaa obboleeyyan kiyya bu'ama nuun qabuu jedhan yaa jara gara biyyaa ka dalagatellee dalagee rabbiin badhina fida mee isin marruu haga asirra baanee siyaasa lalaan yaa rabbii biyya teenya nagaa godhe ka ta'u achirra kaaye maammadoo nagaa achirratti buusi jettanii du'aayii gootanii biyyi nagaa ta'ee nullee nagaa taanee biyya tanallee rabbi nurraa qabbaneesse nagayaan waan funaannanne haadha abbaa dhagaraa nutti jabaatan kana isaan illee tarazzaqnee miskiinallee gargaarree akkasitti yoo bira tarretu gaariidha dubbiin namaan deemtiin dheeratti inshallah yeroo bira walitti deebinaa wabillahi tawfiq assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh